Harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 akkam jirtu naga jirtu isin jechaa kun qophii sona guyyaati. Qophii sona guyyaa keenya har'aa keessatti gara masaraa muummicha ministeeraa deebi'u Dr. Abiy Ahmad fi haala waraanaa yeroo ammaa jiru wajjin mari'achuudhaaf as istuudiyoo Oromiyaa 11 keessatti argamna. Kadiroo Eloma wajjin jira. Turtii gaarii qabaadha. Oromiyaa 11 Kadiroo baga nagaan dhufte. Galatoom. Mee sona guyyaa keenya har'aatitti haa tarkaanfannuuti sagantaalee mata dureewwan hedduutu magaalaa keessa deddeemutti jira. Garuu ammaaf waan tokko irratti xiyyeeffanneeti waa lama irratti xiyyeeffanneetiin haa mari'annuuti. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad dhiheenya kana gara dirree waraanaatti duuluun isaanii ni yaadatama. Amma immoo marsaa jalqabaa waraana kana injifadhee gara masaraa mootummaatti deebi'ee jira waan jedhu ibsa baasan. Muummichi ministeeraa gara masaraatti deebi'u kan akkamitti ilaaltaati? Ka jalqaba muummichi ministeeraa gara waraanaatti duula deemee duulchisaa lolee lolchisaa jedha malee duuluu isaa footonni achi kakka'uu fi waan adda addaa kan helikopteriin deemee godhu malee dirree waraana irratti argamee isaa duula duulchisuu yookaan lola lolchisu argine hin beenu ka ololaa fi karaa miidiyaatiin darbu malee. Akkun daafuu duulattu deemee duulee duulchisaa jedhee amma immoo duula galmaan baasee injifannoo marsa dura ka barbaadu argadhee gara masaraatti deebi'ee jira jedhee dubbatee jira. Kunin ammoo waan adda addaa uumaa jira bal'inaan irraa haasa'uu dandeenya. Abiy Ahmed dirree waraanaatti deemee injifannoon inni argamsiise sun maali yookaan dhugumaanuu injifannoon argamtee hin jira injifannoon argamtee jedhanii warri Abiyyi wajjin biyya bulchaa jirulleen aangoo irrattuu wal saamuu wal arrabsuun tokkolleen ammumaan tanallee jalqabdee jirti. Duulii biraa ka gara kaabaa kunin xumuramee jira gara Oromiyaatiin dirree waraanaa biraan hubana jechaa jiranii Benishaangul Gumziitti hubana jechaa jiranii warri babal'atoota Amaaraa ka jechuun laf nama dharra'u laf nama barbaadu kunin Itoophiyaa karaa isiin keessa ba'u hin beekne karaa waraanatti geessuu barbaadanii kun hundinuu deemaa jirti. Waraanii akkuma karaati gaaf jalqabdu galta beektaa malee gaaf irraa fidhattee galtu hin beektu wanni nuti deemaa jirru Abiy Ahmed waggaa tokkoon duralleettu injifannooni duula labsinee jalqabne fixnee jirra jedhee labse kun ammallee waraantu jirra har'allee boqonnaa tokkoffaa injifannoon fixnee jedha. Waraanni kun haginni deemu tokkollee hin beekamu garuu bal'inaan irraa haasa'uu dandeenya kun jechuun maal akka inni ta'e walumaa galattuyyuu. Mee haa jalqabnuuti muummichi ministeeraa dhugamaan duulanii turanii injifannoowwan isaan galmeessisan maal fa'aa qabatamaan? Duulanii turanii ka jedhu duulee jira inni jedha garuu Abiy Ahmed akka nama duula irrattu jiru fakkeessuu fi reediyoo qabatee bakki garee ammoo isa teleskooppiin wal ilaaluu arginee jirra garuu bakki dirree waraanaa kan inni dhaabbatu kan inni irra haasa'u jedhamu keessattuu bakka maasaa namaafaa maasaa qotamafaa ka helikopteriin buusee fidee lafa dirree waraanaa hin fakkaanne hedduu arginee jirra. Abiy Ahmed mishigii keessa bahee jedhee areed haadatee meekappii dibatee babbareedee isa dubbatullee arginee jirra. Nam dirree waraanaa ka mishigii keessa bahe ammoo ka boodigaardiin meeshaa waraanaa gurguddaan eegdullee arginee jirra. Akka hundaafuu Abiy Ahmed dirree waraanaa gubbaattu isa footoo kahuu isa mata duree oduu ta'u arginee jirra malee ammoo dhugumaanuu lolee lolchiisee dirree waraana sun irrattuu hirmaatee injifannoo jedhee argamsiisee wanni jedhu akka dhugaattuu fudhachuun nama rakkisa. Akka cufaafuu wanni jiru tokkin maalidha waraanii kun torbaan lamaan durattuu gaafinni waraana kanattu seenaa jedhee labseen duddubattu warra Tigraay lafisaan qabataniitu jiranii dhufanii haga Shawaa Roobitii irraa haga Dabra Siinaa dhaqqabanii turanii. Ammaan tana sababa waraanatiin taatu sababa dhiibbaa dippiloomaasiitiin irraa godhamutti taatu hin beeknu yookaan ammoo akka warri Tigraay jedhu tarsimoo waraanaaf taatu hin beeknu lafa qabatanii ka Shawaa kaabaa ka Walloo kibbaa ka godina Oromiyaa Kamiseetii fi lafa Walloo kaabaa adda addaatii fi lafa Affarii gadhiisanii dubattuu deebi'anii jiranii kan ammoo tarsimoo waraanaatii fi goonii jedhee dubbataa jira dubbi himaanii waraana naannoo Tigraay Getaachoo Raddaa warri biraa ammoo araarii wayii dubattu wani nu hin beekne tokko ta'aa turuu noollee waan jedhutu dubbatamaa jira. Akka hundaafuu lafti hedduun harka wal jijjiirachuutu jira garuu waraanni kun dhaabbachaa hin jiru. Ammumaan tanallee Walloo kaaballee waraanni dirree biraa ammoo gara Goojjamii kaaballeen akka jalqabeettu dhagahamaa jira. Waraanni kun laf marka walirra jijjiiran malee wanni waraanni dhumatee hin fakkaatu. Waggaa tokkoon durattuu Abiy Ahmed kaammaan tana jechuun lafa akka Kombolchaa kanaan dura qabamuu warraayyuu hin labsin lafti kun hin qabamne lafti tokkollee hin to'atamne juntaan asiin hin baane jedhan ammaan tana juntarra bilisoomsini dhagayaa jirra akka waan adda tokkotti uummata Itoophiyaatiin baga gammaddanii jedhanii dhaamsi gammachuu tokko darbaa jira.
garuu bara darbelle beeki kombolchaa miti dasee miti meqaleeyyuu qabanne akkasumatti laf dhiichisnee turre warri kan jechuun Abiy Ahmedii daaraa goone jira daakuu goone jira daakuu qilleensi fuutee tahee jira warri kun walitti qabamee ammanachi daakuu ta'uu hin danda'u jedhamee jira achirra warri sunini dhukkee dhadhaawatee akka bofaa muuxatanii kaanii biyya arraabanii dhufanii dabrasiinanii baayanii hagisaan dhiibbaa uuman argine jirra borillee waan ta'uu danda'a hin beekamu waraanii kun ammoo kallattii adda addaatiin babal'achuu deemaa jira kunin waan tokko Abiy Ahmed amma fi injifannoo argadde jedhe akkuma gaafa meqalee to'atee sani gammadullee dhumirratti yoo laallee waraan kan keessattuu qaamii mo'aate tokkollee waan jiru hin fakkaatu irra caala ammoo Itoophiyaan miidhamu sabaa fi sablammiin miidhamu biyyiti diigamu dinagdeen kufu hardhumaan tan guyyuma Abiy Ahmed injifannoo labsee masara biyyattuu deebi'aa jedhe ummati Itoophiyaa waraan kan irra maal buufate gaaziin yookaan ammoo boba'aan liitirii tokkoon birrii 6 ol dabalee jira wanni Itoophiyaan irraa buufatte ka waraan harki dhahaa jiran kuno gatii isaa wanta naayyuu argaa jirra dhiibbaa dippiloomaasii malee dhiibbaa dinagdeen irrattuu qabu kun ammoo hagam tokko jireenyaaf jiru uummata irratti miidhaa qabaachuu akka inni danda'u tilmaamuun nama hin rakkisu. Galatoomee Kadiroo bakkuma tamma qabxii kaaste san irratti muummichi ministeeraa nama duulaaf bahe erga ta'e yeroo viidiyoowwaniif suuraawwan achi ba'aa turan boodigaardiidhaan marfamanii deemuu isaaniiti. Namni duula irratti duulee duulchisu. namni front line irratti lolchiisu marfamuun maaf isa barbaachisa jettee yaaddaan? Sana jechuun Abiy Ahmed jechuun nama akka malee sodaata tokko masara biyyaalessaa keessattuu nama wayaa yookaan ammoo jaakeettii buletiin rasaasii akka hin seenne dhowwu jechuun bullet proof vest godhatee deemu dirree waraana irratti deemee duulaa ka jedhama sulleen fakkeessa fi malee akka inni onni akkasii hin qabne namni hedduun hin beeka kanaaf ni duulaa jedhee waan dubbatee fi sullee fakkeessuu fi deemuu qaba dirree waraanaa takka bakkee bakka waraanii godhamaa jiru ta'ullee baatu sanoota illee ammoo waan sodaatu fi namni seegulle of jalaan deema kanaafuu warri agartan suni kaayis biraa warri loluu yookaan warra Abiy Ahmed duulchise lolchise sun taane warri seeguu jechuudha diraamaa fakkeessa fi godhamuu jechuudha. Abiy Ahmed dirree waraanatti duulaa ka jedhu kan akka waan guddaa tokko godhanii nama guutaa akka atsootaa akka Atse Yohaannis faatii Atse Tewoodiroos Atse Minilik faatii godhan sani Abiy Ahmed illee duulee jira jedhanii dubbii guddoo godhanii fi dheessaa turan. Namni waraanaa tokkeen jechuun waraana gubbaatti hogganaan siyaasaa tokkeen waraana duulchisuu osoo hin taane ajaja siyaasatii fi ajaja adda addaa kenna warra waraanatti duulchisuu qaba jechuudha. Ilmi abbaa gadaa duulee jedhanii waan Oromoo keessatti haasawan abbaan gadaa jechuun waraana adda addaa keessatti hin duulu abbaan gadaa abba duulaa qaba nama abbaa duulaa qabutu jira abbaa cibrattu jira abbaa saglii abbaa waraana adda addaatu jira malee inni ajaja kenna siyaasaa dinagdee hawaasummaa waliigalattu hoogganaa malee akka nama kamiyyuu jechuun dirree bu'ee maali jedhee loluu hin qabu akka hundaafuu Abiy Ahmed dirree waraanaa bu'eellee jedhee akka atsoota amaaraa sun godhachuufillee yoo carraaqu atsootii amaaraaleen hedduun isaanii jechuun dirree waraanaa deemanii malee isaanii loluu isaanii hin beekanii namattu dhiyoo kan waan jedhe gaafa waraana adwaa eegii xaaliyaanii mo'anneen dubattu wani nu rakkise xaaliyaan mo'achuu miti bakka Atse Tewoodiroos itti awwaalamee dhokate barbaadutti nu rakkisedhan maal jennaan Atse Tewoodiroos gara isaa amanamoo wajjin taabota qabatee boolluwayii waraabessa tokko keessa seenee achi dhokatee haga waraanii godhamee warri Oromootii fi Tigree faatii irratti dhumatu inni waa tokko qubaa hin qabu achittu jechuun sujuuda yookaan ammoo salaata bu'ee jechuun waaqessa kadhachaa yookaan wanni icha dhokataa ture achiin dubattuu gabbahee jechuun dhaadataa ture kanaaf waraanii kulleen ammaan tanallee wanni nu garsiisu tokkini warra jechuun shallaluu fi warra fokkoruu fi warra lolu argina jirra warra uummata Affarii fa gootummaa isaanii jannummaa isaanii akka isaan lolan wanni isaan lolaniif sun kaayoo uummata Affarii bakkaan baasa fi bakkaan hin baasu waan bira ta'e gootummaa isaanii argina jirra lafa Affarii keessa baasanii achira dhufanii gara maanallee duulanii fi jiran warri sabaa fi sablammii wanni kun waraanii bu'aa isaanii buusamoo hin buusu waan bira ta'e ammoo gootummaa isaanii agarra jirra kadhumatee jiru sabaa fi sablammii kaduuballee ciramaa gubbaallee dhumachaa waraana kanallee yoo injifannollee waan fakkaatu ka argate warra Affariifaatidha ka ittiin dhaadachaa jiru ammoo warra biraatidha muummichi ministeeraayyuu takka maqaa tokkoofillee deemee duulee jira hardha ka inni deemee duulee jirullee injifannoo amaaraa saamuu fi maali jedhanii haasamaa jira haga dhufee warri kunini kuno Tigraahii meqalee Addigiraat irraa kahanii Dabrasiinaa Shawaa kaabaa kiiloomeetirii 150 Finfinnee irraa fagaatanii amaarii gootii jannii faannoon sun eessa ture kaammaan tana injifannoon argame jedhanii injifannoo irrattu jechuun uummata Affarii xiqqeessu Abiy Ahmed illee xiqqeessu Oromoo illee xiqqeessu abaaf sablammii illee xiqqeessu injifannoon ka amaaraatii fi ka faannoo jedhanii haasawu waan nama ajaa'iba takka Daani'eel Kibratii isalleen
tapha jechuun qaroo wal tapha tokkottuu jira jedha. Lukkuun ganamaan ka'ee kormi lukkuu ganamaan ka'ee waan iyyee fi waan laf bariisise se'aa jedha. Abiy Ahmed jechuusa fakkaata. Abiy Ahmed eegii injifannoon argamuuf jedheen dubattu deemee dirree waraana waan jechuun injifannoon kun sababa isaatiif dhufte fakkaata maalii jedhamee dubbatamaa jira. Kakkan fakkeessuu fi injifannoo yuunuttuu fidee nama injifannoo wal saamuu injifannoo laf hin qaban tokko waraanii ammaan tan deemaa jiru. Abiy Ahmed boqonnaan tokkoffaan dhumate jedhee waraanni dubbatu warri Amaaraa lakki nu ammoo waraanitti fufnaa ka jedhullee deemaa jiran. Abiy Ahmed masaraattuu gad deebi'ee jennaan Abiy Ahmed akka masaraattuu gad deebi'aa jira. Injifannoo iyyuu kaachi taa'ee lolchiisee jiruuf injifannoo ka argamsiise Dammaqa Mokonniitii muummichi ministeera deebisuuf hin qabu warra jedhutu jira. Wanni kunin dirree kaabaa irraa dirree waraana yookaan ammoo front line waraana shift godhuu dandeetti gara Wallaggaatti ammaanta warri Amaaraa suniif qophaa'u jira gara Matakkaliitti gara Shawaa kaabattu saniif qophaa'u Finfinneettu jiran gara biraatiin ammoo dorgommiin aangoo ammaanta warra Amaaraatii fi warra Oromollee warra Oromoo diigamee jira hin jiru Abiyyumattu jira aangoo Abiyyiitiif dhufanii sanillee barbaadutu jira kallattii waraanaatii fi xiyyeeffannaa waraanaatii fi dorgommiitu jijjiiramee malee waraanii kun inni gariin itti deemaa jiru yoo arginu dhaabbachaa hin jiru. Garuu kallattii waraan kanaa tokkotu jiramuu danda'a. Tigraay illee nak ta'uuf qabaisiiftee lafuu fi deeffachuu ni dandeessi. Warri Amaaraa ammoo ka lafa namaatiif dharraa qaban kunillee waraana gara bira babal'isuu waan dhiisannatti hin fakkaatu. Kadiroo walakkaadhaan mee gara wallootiif waraana TDF boodarratti dhufnaati ammaaf muummichi ministeera xumurree gadaa deebinu muummichi ministeera ibsa miidiyaaleef kennan irratti waan jedhan tokko jira. Haasaa isaanii keessatti qabsoon kun hin goolabamnee jiran. Ammas naannoleen bilisan baane ni jiranii jiran. Muummichi ministeera naannoo tokko yookiin lama bilisoomsuudhaaf deemammoo naannoon hin bilisoomne ka isaan dhiisanii biraa deebi'an. Gama tokkoon immoo injifannoo marsaa duraa injifachuu lallabanii jiranii haasaan kun waliin dhahu. Haasaan kun wal dhahe. Akka malee wal dhahe. Garuu waan Abiy Ahmed akkas dubbateef walamatu ta'uu danda'a. Ka tokkoffaa Abiy Ahmed kanaan dura waraana moo'anne jedhee akka malee injifannoo labsee injifannoo eegii labseen duubattu wanni sun hin taaneef dogongora sun irraa of eeguuf. Abiy Ahmed walloo kibbaatii fi godina kamiseetii fi shawaa kaabaatiif affarii keessa diina baasnee jedha malee godina walloo kaabatii fi godini waagemraa keessa warri Tigraay bakki isaan hin baay'inuttu jira waraanni kun achiin itti fufaa jechuu ni mala jechuudha. Kaan ammoo Abiy Ahmediitii fi warra Amaaraa kanarra wanni nu ilaallu waraanni kun kallattii isattuu jijjiiramuu ni mala. Waraanni kun akeekaaf xiyyeeffannaan isa jijjiiramuu ni mala malee waraanni kun waan dhaabbatee hin fakkaatu. Jalqabumaayyuu waraanni kun odoo Itoophiyaa kaabaa keessattuu hin kaa'inu dirree waraana ka xiyyeeffannaa miidiyaa kennanii fi hin labsini Wallagga keessa ture, Booran keessa ture, Gujii keessa ture, Garaacha Oromiyaa Shawaa keessa ture. Ammaan tana duula gara Finfinnee ka jedhu kaabaa'uun jalqabee fi lafa jechuun haga warri Tigraahii qabate caala bal'inni qaba waraanni bilisummaa Oromoo yoo kompiliilli to'achuu dadhabee waraanii mootummaa yookaan bulchiinsi mootummaa akka keessattuu caasan isaa hin diriirre akka hin hojjannee godhanii jiran angafarna level godhanii jiran godinaalee Wallaggaa adda addaa godina Shawaa dhihaa ka Shawaa kaabaa godinaalee Gujii Booranaa kan hundaayyuu mootummaan keessa socho'uu danda'u. Abiy Ahmed waraanii hin dhumanne jechuun isaa tokko waraana kallattii kaabatiin geggeeffamuun kan dubattu maal jechaa tura warri Amaaraa dahoon kaabaa qofti hacabxuutii malee kaan ammoo maal nuufi garbuudha. Xuruurannee qofa sukkuumne nyaachuu qofa akka jiru tokko waraana kana Daani'eel Kibrati illee dubbatee jira. Gorsaan Abiy Ahmed Kabira Biraanuu Naggaleen dubbatee jira. Waraana kanattu aansinee wanni nuti deemaa jirru warri yaada gos kana qabanii ka Oromiyaa keessa itti duullee ergamtoota isaanii abaa'oo shanee jedhanillee balleessuu deemnaa jedhanii dubbatanii jiran. Matakkalillee akkas jedhanii jiran. Kanaafuu qaama jechuun isaan shoror keessa ittiin jedhanii ka Tigraay qofa osoo hin taane abaa'oo ka Oromiyaa keessa jirullee irratti waraanni amma kallattii jijjiirate injifannoo achittuu argatanii Oromiyaa keessattuu dabaluuf. Wanni kun jechuun diizaayiniin kun ka Mangistuu Hayilemaariyaam machi gosuun wajjin ka deemu. Mangistuu Hayilemaariyaam bara 1978 naannoo akkasii sassani waraana Ziyaad Barree eegii mo'ateen dubattu waraanni Ziyaad Barree jechuun achiin dubattu 79 keessattuu Itoophiyaan akka malee injifannoo waan jedhuun machoofte turte. Injifannoo sanii machoofte Itoophiyaan Mangistuu Hayilemaariyaam maalidha? በምስራቅ የተገኘ ድል በሰሜን ይደገማል እንጂፈኖን ከራ ባህቱ አርገነ ከራ ካበቱ ዲቤስና ጀራኒ ወራን ቀቡ ጩፋዩ ኤሰት ዱለ ትግራይት ዱለ ኢሳያስ አፈወርቂ ፋ ኤርትራ ፋ ጉባቱ ዱለ መንግስቱ ኃይለማርያም ዱመቴ ፊ ጀራኒ ዱዳን ጋሩ መንግስቱ ኃይለማርያም ወጋ ሜቃኒ ሎለ
ni lole saddeettamoota keessa ni lole 91 aangoon isallee dhumatee inni illee biyya baqatee biyyallee diigee Itoophiyaallee rakkoo kan hunda keessa kaahee deema jechuudha. Ammaan tan warri Amaaraa jechuun የሰሜኑ ምሽግ ሰበር እንጂ ሌላው ገብስ ነው ወሬዳን ammaan tana injifannoo achitti arganne kanaan gara Oromiyaatti deemna gara Benishaangulitti deemna gara uummata kibbaatti deemna ka jedhu gara asitti deemaa jiranii kun ammoo muuxannoo Itoophiyaa irraa ka'ee waraan dhalaa malee waraanii balaa dhalaa malee waraanii diigumsa dhalaa malee waraanii jechuun hiyyummaa deegummaa dhalaa malee takkafal ta'een beeku kun illee sun irraa addaa miti. Gama biraatiin waraanni TDF naannolee godina Walloo akkasumas naannoo Afaariitti gadhiisee bahuun isaa dubbatamaa jira. Gama biraatiin waraannummaan TDF dubbi himaan isaanii obbo Geetaachoo Raddaa tarsiimoodhaaf akka bakka jijjiiratan dubbate. Iddoo yookiin godina Walloo dhiisanii bahuun isaanii miidhaan inni uummata Oromootiif qabu maali? Miidhaan jechuun uummati Wallootii fi uummanni naannoo adda addaa lafa dirree waraanaatidha. Bakki dirree waraanaa keessattuu geggeeffamu waraanii keessattuu geggeeffamu sila bifa adda addaatiin ni miidhama. Waraani ta'ee abbaan fedhe lafa sun haa to'atuuti. Warri OBO haa to'atu, warri TDF haa to'atu, warri mootummaa Abiy Ahmedii to'ate. Waraana jechuun ibidda, waraana jechuun bu'aan isa diigumsa, waraana jechuun lubbuu nama balleessu waan taateef miidhaan ni dhaqqabdi. Garuu watakka mootummaa Abiy Ahmed irra muuxannoo kanaan durallee irraa kaanee wanni nu baranne tokkin mootummaan Abiy Ahmed bakka tokko bakka qaama diina jedhee baase san qabatee lafa diina keessa baasee jedhu san uummata tasgabbeessee uummata san qalbii isaatii fi sammuu isaa amansiisee mo'atee bulchuu akka hin dandeenye kalee garree jira. Ummata Tigraahii gaafa mo'atee Abiy Ahmed gaafa warra TDF kana mo'atee jechuun gaafa warri Hewwahaati turanii mo'atee bosonattuu galchee gammoojjittuu galchee gaaratti hallayyaattuu galchee ummata Tigraay ufittuu qabatee bulchiinsa gaarii diriirsee fi gaafilee warra deebisee fi ummati Tigraahii warra kan jala deebi'ee akka mootummaa Abiy Ahmed deeggaru godhuu dhiisee daboo ummata jechuun waraan Eertiraa itti yaammatee dubartii isaa akka gudeedamtu godhee dubartii ummati isaa waraana biyya ormaatiin akka jechuun dhumatan akka ijjeefaman godhee ummata Tigraay hundaayyuu gara jechuun dirree waraanatti bobbaase. Namni Tigraay hundinuu manalleetti du'aa jirra sila duutiin irra naftu deemne lollee duuna akka jedhanii godhee jira. Ammaan tanallee wanni nu argaa jirru waanuma gos kanaati jechuudha. Walloo keessattuu godina Kamisee kana Harawwa Caffaa keessattuu Sanbatee keessattuu baatee keessattuu Kamisee keessatti harbu naannoon as jirtuu fi naannoo Walloo kabiraa keessatti ummataani juntaa wajjin dhaabbatanii mo'amuufiyyuu sababni isanii balleessan isanii jechuudhanii mana bakka raayyaan Abiy Ahmedii deemu hunda jala deemanii milishoonni Amaaraa faannoon Amaaraa warri jedhaman warri hannaa fi qophaa'e warri saamichaa fi qophaa'ee kakaayoo warra biyya ittisu biyyaaf loluu hin taane yaabbaatii bees zarrafa bira zirefachuudhanii aadaa saamichaatiif hannaa qabanii hardha mana ummata Oromoo ka dhaabbatu mana sabaaf sablammii ifin manuma Amaaraa ka jiru hunda saamaa jiranii qofa odoo hin taaneyyuu ummata manirra deemanii ijjeesaa fixaa jiran biyya tokko keessattuu yoo jechuun murtiini gos kana namni abbaa seeraa tahee namni seera kabachiisaa tahee qawwee qabatee faannu humni jedhamu qawwee kennitee fi manirra deemee nama ijjeese manirra deemee jechuun lubbuu namaa baasu taanan rakkoo bira dhalaa malee kun rakkoo hin furuu jechuudha. Kana ka ammaan tana baandaa ijjeesnaa gamtuu ijjeesnaa galtuu fi warra adda addaa ijjeesnaa Oromiyaatti galchina jechuudhani odoo ammaan tana dubbachaa jirru yoo akkamee xiqqaate godina Walloo kan keessatti ummati nagayaa haga waraanii Abiy Ahmedii warra Tigraayichi baasne jedhu guyyaa 2-3-4 kan keessatti namni 70 oli ijjeefamee jira bifa adda addaatiin kan waraana Abiy Ahmediitti godhaa jira yookaan ammoo ummata ittisu dhabuudhaan warra faannoo odoo isaan godhanii waan kan itti ilaalaa jiran kun maali? Ummata jechuun yoo jiruu isaa itti hadheessitee nagayaan jiraachuu dhoortee ummata jechuun akka gara qabsootti gara muratee galuu gootaa malee hin mo'attu jechuudha. Takka waraanani nagaan bu'een beeku takka waraanan ummata jechuun jilbeeffachiisee namni bulche aangoon tokkolleen hin jirtu. Kun ammallee dogongora warra akka Tigraay irraa hin baranne dhugaadha. Warri Tigraay Oromiyaa keessa godina Kamisee keessa deemuun ammaaf ummata miidhaaf saaxilee jira. Garuu wanni mootummaan Amaaraa godhu kun ummati kun ummati diddaa qaba. Ummati kun ummata mirga ofiitii qabsaa'uu qaba. Ummati kun ummata gammoojjitii qawwee hidhachuu beeka. Yoo ummata kana irra caala gara murannootu geessee rakkoo kana hammeesse malee waan fala ta'uu dandayaati miti.
kanammallee wani nu argaa jirru waraanii Abiy Ahmedii ammallee tanan ummataaf ummata walitti buusu mootummaaf ummata walitti buusu kallattii jijjiiratee malee waraanii kun akka ibidda dibamee malee akka hin dhaamne ka agarru jechuudha. Mee Kadiroo kanaan durallee gorsaa muummicha ministeeraa Daani'el Kibratu waan jedhe jira. Osoo waraanni TDF gara uummata Wallootiin gubbaadhaan gaccabsee gadi hin seenin jechuudha. Cabiinsa Wallootiif itti gaafatamaan uummata Wallootii waan jedhe tokko jira. Haasaan sun uummata Walloo fixuudhaaf karoora lafa kaa'amesti fakkaata. Uummata Wallootii fi karoora lafa kaa'ame fakkaata osoo hin taane wanni kun jechuun siyaasa Itoophiyaa keessatti waa tokkotu jira. Gaafa badiin dhalatti, gaafa rakkoon galte, gaafa Itoophiyaan mo'atamte, gaafa sun yeroo hundaayyuu saba tokkottu maqaan balleeffama. Yeroo maqaan badii saba maaraa kan hin taane Walloo haa taatu, uummata Kibbaa haa taatu yookaan Affarii haa taatu Itoophiyaa sababa warra kanaatiif warri kun galtu gantuudha. Warri kun bitamtuudha. Warri kun sodaatadha gooti hin qabani, janni hin qabani. Isaantu jechuun nu mo'achiisee isaantu nu balleessee jedhan. Warri kun jechuun goota kan hin taane kunin badii kennaaf. Mo'amuu kennaaf itti gaafatamaa jedhanii itti gaafatamummaa jalaa bayuuf. Yoo ammoo injifannoon dhufe yoo wanni gaariin tokko dhalate gootummaan ka Amaaraa, qarummaan ka Amaaraa, hoggansii ka Amaaraa, bulchiinsii ka Amaaraati. Amma ilaalachuun kadhumate karrayyuudha. Dhiifama Affariidha. Warra Affariitidha kadhumate. Kaa jechuun qabsaa'e. Uummatuma Walloo faatu qabsaa'e bakka hedduutu baase. Ammaan tan jennummaan haasawamaa jiru kan nuti kafaannoo Amaaraa Goojjam irra dhufe, Goondar irra dhufeeti. Warri kun bakka dhufettu saamichoo isaan malee, bakka dhufettu badiyoo dhaqqabsan malee, bakka dhufettu yakkiyoo dalagan malee uummati of keessa ari'ee baase. Wanni isaan godhan hin jiru. Garuu ammumaan tanayyuu jechuun injifannoo saamuu, injifannoon kenna jedhanii irratti goguun tokkini aadaa warraa waan taateef aadaa warraa sun wajjin deemta. Aadaa warraa kan mormachuu kanaanii aadaa warraa jechuun uummata Walloo haa taatu, uummata adda addaa ka aangoo warraatiif hin deemne sun akkuma durii baratanii balleessuun, fixuun, ajjeesuulleen aadaa warraa suni. Amma wanni nu argaa jirru injifannoon dhufe injifannoon ka Amaaraatiidha. Abiy Ahmedii gaafa aangoo gubbaa tureeyyuu hoogganuu hin dandeenye dammaqeen haguma aangootu deebi'ee injifannoon dhuftedhanii Abiy Ahmedii ka dirree waraanaa deemeyyuu injifannoo kennaafii hin jiran. Dirree waraanallee dhufee jennaan gaaf jalqabayyuu faannoo loluu dhowwee faannootti lole malee Abiyyi footoo ka'ee deebi'ee yoom lole. Yoo injifannoo taate injifannoon ka warraati. Yoo mo'amiinsi taate ammoo biyya kun abaawwattu bulchaa jira. Biyya Oromootu akkas godhaa jira. Itoophiyaan akkamiin mo'attii jedhanii kun adumarraa ka baratame jechuu siyaasa warraa ka durillee keessa wanni nu hubannu aangos kanaati. Mee gaafii kanaan sagantaa keenya haa goolabnuuti. Galatoome Kadiroo mee haala amma waraanni deemaa jiru kanaan wal qabateetiin waraanni naannoo godina Wallootitti akkasumas naannoo Wallaggaatitti ajjechaa jumlaattu jira. Naannoo Karrayyuutis ajjechaa jumlaattu jira. Haala kanaa yoo waraanni kun itti babal'ataa deeme naannoo Oromiyaatitti jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamni isarraa eegamu maalidha? Waraanni kun hoo Oromiyaa keessatti daran babal'ataa deema jettee yaaddaati? Gaafii gaarii akkuma dubbadde waraanii kunini kallattii jijjiirrachuu deema. Xiyyeeffannaa jijjiirrachuu deema. Waraanii jalqaballee hin dhaabbanne kaanillee nama babal'achuu deema. Itoophiyaan gara badiinsaa, Itoophiyaan kan caalaa gara dhumaatitti yoo deemaa jiraatte malee waraanii ammaan tanaaf faala tahee biyyittii kun akka Abiy Ahmedii haasawanii waraana goolamnee gara badhaadhinatti deemnaa yaada jedhu sun ani namanaa hin jiru. Watakka dogara gaafeen keetuun deemne watakka seenaa Itoophiyaa irraa waan beeku seenaa Itoophiyaa irraa waan hubanne dubbanna. Namni ammaan tan Abiy Ahmedii waraana kana mo'atee akkas tahee jedhanii injifannoon machaawanii daayaspooraa miiliyoonii tokko yaamanii dhiichisiisanii uummata biyyallee miidiyaan gurra duuchanii injifannoon kun injifannoo waaraa waalaaf qabattee jirti Abiy Ahmedii waggaa dhibbaa waggaa akkas akkasii maayii nu bulchuu deemaa maali jedhanii dubbachuu ni malan. Garuu seenaa Itoophiyaa irraa maal baranna? Seenaa Itoophiyaa irraa wanni nu barannu watakka lama salphaan hin jira. Mangistuu Haile Maaramiitiin duratti Haile Sillaaseetu ture. Haile Sillaaseen gaafa masaraa biyyaalessaa seenu shira adda addaa godhee Liji Iyyaasuu nyaatee galaafatee Liji Iyyaasuu irraa Zawdituutu darbee jaarsa Zawdituu gugsaa walee ijjeesee Zawdituuleen akka hin taane dhabamtee warri waraana keessattuu bebeekamoo ta'anii warra akka Abtee Goorges Dinaagdeetii fi warra akka Baalchaa Saafoo dhabamsiisee Mangistuu Haile Sillaaseen mootummaan kiyyinaa ititee jedhee aangootu wanni jedhee ummatii Itoophiyaa yoo Ankara deemuu naasadaata naasagada mootii aduu jechuun maali jedhanii waan akkas akkasii maqaa adda addaa kennanii fi akkasittuu faarfamaa ture.
Haile Sillaaseen sun maal ta'e? Haile Sillaaseen sun waraanummaan isaa isarrattuu fincilee Mangistuu Haile Maariyaam dhufuun durattuu ijjeefamee bakki inni ijjeefame Mangistuu Haile Maariyaam man fincaanii irrattuu jaarrate. Mangistuu Haile Sillaaseen akkasitti awwaalame. Kaisa akkasittuu awwaalee waraan Afrikaa keessa guddaa jedhame waraan lafootii fi xayyaara dhaabe Mangistuu Haile Maariyaam waggaa 17 dhiigi Itoophiyaa dhangalaasee dhiigi Itoophiyaa lolaasee kumaatamaanii biyyirraa baqatee ammaan tana yeroo jaarrummaatiin salphinnaanii eessa jira? Zimbabwe jira. Achiin dubattu Mallas Zeenaawitti dhufee Mallas Zeenaawii faatii dhufanii bulchiinsa warra Tigraahii finna jedhanii olaantummaa isaanii deebisnee sirna mootii Bardurii Atse Yohaannisiif baraksuu mideeffannaa jedhanii warrilleen waggaa 27 bulchanii achiin dubattu kuno biyyi isaanii meeqaleettu qeerroon qabsoon galchee sanirra didanii isaalleen beeku waan harki isaanii argatanii gammoojjii Tigraahii keessattuu galanii dabaa fi cubbuuwwan irratti baay'ateef ammaan tan muuxatanii ol deebi'an malee akkasitti ture. Achiin dubattuu Haile Maariyaam Dassaalany ka dhufelleen Haile Maariyaam Dassaalanyilleen dhiibbanii aangoo irraa kaasanii har'a namni abbaa kana ittiin jedhu hin jiru. Abiy Ahmed waggaa 3 kan keessatti waraan inni uume sadarkaa addunyaa gubbaatti namni Noobeelii nagayaa argatee faarfame irra sadarkaa addunyaatti namni dirree dippiloomaasii gubbaattuu ajeeffame addunyaan xireeffatte taatee ammaan tana dinagdeellee biyyuufillee kuffise badhaadhinaan dinagdee osoo hin taane har'a jechuun Itoophiyaan akka reeffa lakkaatu godhee jira. Wanni kun cuftuu wanni nu argaa jirru kun Abiy Ahmed har'a moo'adhee jedhu malee hireen isaa ka Mangistuu irraa, hireen isaa ka Haile Sillaasee irraa, hireen isaa ka warra Tigraay irraa addi ta'uu hin deemte jechuudha. Abbaan irreen isaa gaafa tokko nu dhumatti irreen uummata bulchuu hin danda'an. Nama siyaasa addunyaa qorate keessaa tokkini Samuel Huntington nama akka malee guddaatedha. Samuel Huntington waan jedhu Abba irrummaan wanni gaarimmaan isii jedhu moo'adhee jettee gaafa abba irree taatee yaaddu abba irrummaan sanyii abba irrummaa biqilchu facaasaa deemti jedha. Dictatorship has got the seed of self-destruction jedha. Moo'adhee jettuu ati lafirrattu sanyii facaasaa jirta. Sanyii jechuun si balleessa. Gaafa tokko abbaan irree ofiin of balleessa jedhama. Ka Abiy Ahmed illee sun irraa adda ta'uu hin deemtu. Wanni ani jechuun raaguu deemu tokkin kana. Kaan ammoo ajjechani gara Oromiyaa babal'achaa dhufa. Karrayyuutti waan ta'e irraa Wallaggaatti waan ta'aa jiruun wal qabanne Wallooletti waan am ta'aa jiru ka duratti dubbadhe saniin xiyyeeffannaan dirree waraana kun babal'achaa deemti. Jechuun Oromiyaa keessatti kanaafuu ilaalcha federeeshinii irratti waraana banamu ilaalcha sabaaf sabboonummaa saba irratti banamu waan taateef kallattii waraana kaabaa injifanne jedhanii meebii waan yaadanii fi waan yaadallee jiranii fi garbirattu bal'isa jiran. Kun ammoo kallattii waraanaatii fi lafa waraanii keessa geggeessu babal'isa rakkoo Itoophiyaa irra caala walxaxaa godha kufaatii biyya suni saffisiisa. Hawaasa addunyaatii fi akkasumas dhiibbaan mootummaa Itoophiyaa irratti karaa mirgoota ilmaan namaatii fi miidiyaatiin godhamu cimaa akka inni deemuu fi biyya sun illee amma ol guddachuu irraa gadigaloo godhaa laf jalli deemsa akka inni deemuu fi rakkoon biyyi suni hammaachaa walxaxaa akka inni deemu ka godhu malee ani fala tokkollee taatii hin jedhu. Mootummaa Oromiyaa irraa maaltu eegamaa akka jettu dubbatte. Mootummaan Oromiyaa mootummaa hin qabdu. Mootummaan Oromiyaa ka jedhamu kaayoo uummata Oromoo fedhii uummata Oromoo bakkaan baasuu dhiisee haga ergamtoota warra alagaa warra diina sirna durii deebisuu jalqabee ture jira. Kanaaf uummati Oromoo irraa maaltu eegama? Yoo kalee mootummaan kunini mootummaa Oromoo jedhanii abbaa gadaadhanii yaada jiranii zeemachaan Minilikii Karrayyuu irratti maal akka fide Wallaggaatti maal akka fide arganii jiranii Wallootti maal akka inni fide argaa jiran. Nama manhidhaa jiruun ammaan tan argaa jiran. Miidiyaa cufamaa jiruun ammaan tan argaa jiran. Kanaaf uummati Oromoo taa'ee dhumachuu qabaa moo didatee qabsaahee mirgi isaatii falmatee rakkoon kunini akka isirraa kaatu akka dhaliisaa hin dhumanne akka biyyittii isaa hin mancaane godhuu qabaa ka jedhu mootummaa kana Oromootti mataa baadhatee ittiin deemaa jira. Malee jabeenni qabaatee mitaa gammaan tanaa qabaye. Kanaafuu ani mootummaan Oromiyaa maal godhaa ka jiru? Mootummaan Shimallis cunduraa Oromiyaa homaa godhaa hin jiru. Mootummaan Shimallis mootummaa harreetidha. Mootummaan harree jaarsi harree jaartii waraabessi irraa hin buusu irraa hin baasu waraabessi gaaf dhufu ka waliin baqatu. Ka akkasii waan taateef uummatii Oromoo mootummaa harree irra injifannoo eeggachuu hin qabu. Of bilisoomsuu fi warri qabsoo karaa negaatii fi qabsoo hidhannoo lettu amanan hunda jajjabeesse yeroo fi murteeffachuu fi kaahuu qabaa jedhee amana. Galatoon wanni dabaltee hin jiraanne sagantaa keenya kanumaan goolabna. Haa ta'u. Kadiiroo galatoon. Ulfaadhatu illee. Egaan kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Oromiyaa 11 sagantaan sona guyyaa keenyaa har'aa kanumaan goolabama. Sagantaa sona guyyaa biraatiin hanga walitti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha.
Oromiyaa 11